Anatos Siwame, hunda keessan anatos sin barbaade gara biyyaatti galuudhaafanii waan inni sin waamee batti sin beektu sinis hin beektanu ansarpiraayizin sin godhe dhimmaafani sin barbaade dhimma isin barbaadeef suuta walitti himnaa sana dura garuu namni gara kana teessan asiis haa ta'u Gamoonis Siidonaanis Nubeenis Samiraanis Abduseenis namni sin keessaa radii dabala namni na jibbi jira. Baay'ee si jaalanna goota koo. Baay'ee si jaalanna. Na jibbita? Seenaa hin jibbita? Na jaalata? Meeme? So namni na jibbu hin jiruufi? Asiyo? Sabir? Namni na jibbu jira? Okay. Namni na jibbu kan jiraanne nagaraaf nasis hin barbaade ani waa tokkotu irra na jedhe deemuun koo geera yeroo deemu immoo callisee deemuu hin barbaanne waan sirreeffachuu qabu tokkotu jira. Waan sana garuu simfaana sirreessuu barbaada. Amma harki hunda keessanii hin barbaadu. Asli. Moge harka keessa. Aska. Asli harka keessa aska. Hiriyoota quraana rabbiitiin yeroo araara buusnu hundi isaaniitu gammachuudhaan haala kanaan kan isaan quraana rabbii irraa harka ka'anii afootu waliif jedhaa turan haala kanaanii baay'ee nama gammachiisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ragaan kun hin keessan tarii sababa garaagaraatiin walitti himatamanii jiraachuu danda'u. Itti keessa dhimma jabaa ta'uu danda'a. Rakkoon keessa rakkoo jabaa ta'uu danda'a. Garuu quraana kanaa fi rabbiin fi dhuunfas jiraami. Rabbiin rasuulii jedhamu footilillaa jedhamu. Apoot hundumti keessa rabbii jettanii apoot jettanii afoon harka keessan kaasaa amma siifi mubeen barbaasa. Mubeen isin lamaan waraana qabu qabaatti ati asliinis waraanni keessan sababa keessan waddaa jiru. Har'a booda waraana kee ni qabsiista. Waraana beeksisan jiru. Akkuma waraana ta'ee. Atau ni kecil tak? Waraana qabu waraana. Okay. Amma kan dhumaatu naafa sammuu keessa wallaake. Rabbi sinaa qaba jabba. Wallaake. Sema china neba. Apootni na waliin jira. Silamaan hin barbaada. Yoo warra apootni. Rabbi jedhageetu akkasiin araara kan naamuus kan galatooma waan hafe nuti saafe teenyee dubbanna. Obboloota kiyya kana lamaan gidduutti maatii kana gidduutti kana dura jireenya hawaasummaa jireenya bareedaa waliin jiraataa turaniiru. Amma garuu rakkoo xiqqoo gidduu isaaniitti muratee ture. Warri miidiyaa hojjetanii babal'isaa turanii amma garuu galata rabbii hiriyoota darbii sodaadhaa wajjin nyaannee wajjin dhumneerraa jireenyi isaanii namni baay'ee jireenya isaanii naafaa ture amma garuu alhamdulillah nageenya gidduu isaaniitti dhabamee ture bakka itti deebi'ee jira. Baga gammadee alhamdulillah gammadanii kana booda jireenya keessan akka kana duraatti akka jiraattan abdii guddaa qaba. Anis nagaanii abdii nagaadhaanii biyya kana keessaa galaa. Galatooma ulfaata. Thank you.